ስሜ ታሪኩ ኩማ ባላለው የመጣው ከወለታ ነው። ስሜ ሀፍታም ጌጡ ይባላል። ተወልጄ ያደኩ ጎንደር ከተማ። እኔ ስሜ ከማል ቲቤሶ ይባላል። የተወለደ ሸሸመኔ ወረዳ ቆሬ ይባላል። እኔ ስሜን ተክለ ሳሙኤል ይባላል። ሳሙኤል ተወልጄ ያደኩበት ሲዳማ ክልል እስሎቦደን ሚሎሶቪች ቡልቻ ዩጎዝላቪያም ዱመጃራ ድግደም መፋዮተው አብይ አህመድ አሊ ቡልቻ ኢትዮጵያ ጀልቀበ ጃራ ድግደሚ ተቆፋቲም ዩጎዝላቪያን ብየሰቦተ ጃራ ኢጃረምተ ዮታቶም ኢትዮጵያን ብየናኖሌም ሰገሊፊም ዮካን ሰባፍ ሰብለሞት ሰዴት ተማኦል ራም ኢጃረምቴዳም እስሎቦደን ሚሎሶቪች በረኩዳ ሰገልተሚ ቶኮ ወራና ወሌኒ ዩጎዝላቪያ ከሰት ዮካሶም አብይ አህመድ አሊም በረኩማ ለማፊ ድግደማ ወራና ወሌኒም ኢትዮጵያ ከሰት ካሴም መሪን አራራም ሁምና ሾርኬስቶታ ወጅን ሂን አደምሲፍኖም ሂምኒ ጀዱም በረኩዳ ሰገልተሞታ ከሰም እስሎቦደን ሚሎሶቪችን እዮዱበታሙም በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ቶኮ ከሰማም አብይ አህመድ አሊቲን ጋንፋ አፍሪካ ኢትዮጵያ ከሰት ይረደብም አፋን ቡልቻ ኢትዮጵያም መቀሌን ቀበኝ ኬኛ ሂም በርበደስኑ ይወጀዱም ጄቲ ፊ ድሮኒን ኢራን አከሱማስ ቻይናም ዱባይ ፊ ተርኪም መቀሌ ቆፎ ኦሶ ሂንታኔም አድዋ ፊ ማይጽ አበሬቱ ማቲ ጅሮም ሎልቱን ዳሎታን ኦሮሞ ወሎተኤም ጎታ ጀደሜ ሞጋስኒ መቃሻዋን ግዛው jedhamu kennameef booda irra abaa'oo jedhameem hidhannoon irraa hiikkatameen Hussein Abdiitiin humni waraana Tigraay humna mufii cunqursaa fi uummata Tigraay keessaa dhalateedhaan humna mufii kana keessaa dhalateem kan dhaabuu danda'u yoo jiraateem bilisummaa isaa qofaam yakkamtoota maqaa biltsiginnaaf olaantummaa Itoophiyaatiin dhumaatii Itoophiyaa keessatti hordofsiisan bakka seenan seennee seeratti dhiyeessidhaan yaada Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliim dargaggoon Oromoom duula yoo barbaaddeem waraana bilisummaa Oromootti dabalamiin Oromiyaaf duuliin ammoom yaada booji'amtoota waraana biltsiginnaam humna ittisa Tigraay harka jiraniitiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkiin kun torbaaniin kan isinii dhiyaatu qophii keessan qophii mil'oo tiyabbanaatiin qophii keenya har'a irratti ammoom wal fakkeenyam biyyam kibba bahaa fi giddu galeessam Awurooppaatti argamtu Yugoslaaviyaa fi biyyam Afrikaa bahaatti argamtu Itoophiyaa jidduu jiru maal akka ta'eem hoogganni bara 1990 keessa Yugoslaaviyaa waraana waliinii keessatti galchee fi hooggana bara 2020 keessa Itoophiyaa waraana walii keessatti galchee wal fakkeenyi isaanii maaliin wal fakkaatu adeemsi Yugoslaaviyaan irra deemtee fi adeemsi Itoophiyaan amma irra deemaa jirtu maal fakkaatam haala kamiin deemaa jiru addunyaan hooggantoota kana maal jedhaa jirti waraana waliinii bara 1990 keessa Yugoslaaviyaan adeemsifteen addunyaan maal jedhaa turte kan amma Itoophiyaan adeemsaa jirtuun maal jedhaa jirti Ameerikaan yeroo san qoqqobbii akkamii buufte kan amma Itoophiyaa irratti buusaa jirtuun akkamiin wal fakkaatu neetoon haleellaa akkamii Yugoslaaviyaa irratti fudhate Itoophiyaa yookaan ammoo waraana Itoophiyaa ammaatiin ammoo maal jedhaa jiran qophii midhuuti banaa har'aa keessatti gingilchine ilaalla qophii kana keessatti Itoophiyaa fi Yugoslaaviyaa Kosovo fi Tigraay akkasumas ammoo bulchaa Itoophiyaa Abiy Ahmad Alii fi bulchaan Yugoslaaviyaa Slobodan Milosevic wal bira qabuun ilaalla qophii kana keessatti isaan lachuuyyuu wal bira kaasaat adeemna hanga xumura qophii keenyaatti yoon wajjin turtan waan Yugoslaaviyaan bara 1990 keessa taate har'a Itoophiyaan akka ta'aa jirtu hubattu yoo Itoophiyaan lola kanarraa hin dhaabbatin waraanni yookaan tumaan neetoon Yugoslaaviyaa irratti raawwatame Itoophiyaa irratti akka raawwatamuuf deemus arguuf jirtu
Ansraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin Abdii Jamaal Malloo isin biraan ga'uuf qophaa'ee jira. Kun mil'oo Tibbanaatiin. Waraanni waggaa tokkoof samii Tigraay jalattiin dachii Tigraay gubbattiin gaarreenii fi solollan Tigraay keessatti dhiiga qulqullootaa dhangalaaseem lubbuu nagayaa kumaatamaan dhibaaseem Tigraayin ala baheem erga naannoo Amaaraa fi Affaar onkuroo eegaleem ji'oonni darbaniitii jiru. Herreega hin cufamintu jiram dantaa Tigraay kabachiisuuf Amaaraa fi Eertiraas deemuu dandeenya jechuun ji'ootaan dura karaa dubbii himaa isaa Geetaachoo Raddaatiin kan dhaadate humni ittisa Tigraay naannoo Amaaraa keessaa godina 4 yoo to'atu waraana kana Maqalee keessaa kan baafneef siyaasaa fi jechuun karaa deetaa ministeera dhimma alaam ambaasaaddar Reedwaan Huseeniin kan dubbate biltsiginnaan waraana naannoo Amaaraa keessatti adeemsaa jiruun godinoota 4 gadhiisuun gara duubaatti baqateetii jira. Humni ittisa Tigraay duula haadholii Tigraay jedhuun erga kibbaaf lixa Tigraayitti duulee booda kibba Tigraayin daangaa naannoo Amaaraa cabsuun addootii waraanaa akka Kombolchaam, Baatiim, Daawontiim, Taantiraam, Adaamiim, Warra Baabboom, Zaariimaam, Dabarqiim, Falaaqet, Janaamiiraam fi Dasettiim lola adeemsisaa tureen injifannoo waraanaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad irratti galmeessuun komaand poostiin loltummaa Tigraayiif sa'aatii ture. Lola kanaan magaalotaa fi godinoonni 4 humna ittisa Tigraay harkatti kufaniitii jiru. Godina Waagmiiraa kan hidhattoonni Agawuu keessa socho'an, godina Gondar Lixaa kan hidhattoonni Qimaantiin keessa socho'an hamma tokko, Wallo Kaabaa fi Kibbaam, godina Gondar Kaabaam, Walakkaam, Waaldiyaam, Dasee fi magaalota biroo to'annaa ofii jalam oolcheetii jira. Guyyaa kaleessaam humni ittisa Tigraay gurmuun humna waraana biltsiginnaa magaalaa Dasee keessaa baasuun imala isaa gara magaalaa Kombolchaa taasisaa akka jiru dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaam Rooyitersitti himeetii ture. Garuu gareen Abiyyi Ahmad magaalaan harka koo jirti jechuun yeroos karaa ministeera tajaajila kominikeeshiniitiin ibseetii ture. Osoo magaalaa Dasee hin to'atamin duraam addoota waraanaa naannoo magaalaa Dasee jiran irraam waraanni biltsiginnaa tarsiimoof jechaan bakka akka gadhiisanii bahan aangawoonni olaanoon biltsiginnaaf qondaalonni waraanaa BBCtti himaniitii turaniin. Qondaalonni waraana biltsiginnaa fi aangawoonni siivilii lafoota humni ittisa Tigraay qabate hunda gadhiisanii wayita bahan tarsiimoo fi siyaasaaf gadhiifne jechuun isaanii baratamaatii dhufe. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa dhiheenya miidiyaaf kennan irratti humni waraana Tigraay humna mufii fi cunqursaa uummata Tigraay irra gahu keessaa dhalateedha. Humna mufii kana keessaa dhalatee wanti dhaabu yoo jiraate bilisummaa isaa qofa jechuun dubbateetii ture. Humna ittisa Tigraay baanuu isaatiin የትግራይ ሰራዊት ኢህአዴግ ሰራዊት ሲባል እንደነበረው ብሶት የወለደው ሰራዊት ነው። የትግራይ ህዝብ በደል ደርሶበት ግፍ በከፍተኛ ደረጃ ደርሶበት ይህን አይቶ የተነሳ ሰራዊት ነው። waraana waliiniin Itoophiyaan adeemsaa jirtu keessatti mootummaan naannoo Amaaraa hunduu gara adda waraanaa yoo jedhu gareen biltsiginnaa Itoophiyaa bulchus ji'ootaaf duula Itoophiyaa baraaruu jedhuun daa'imman manneen barnootaaf daandii irraa butuun mooraa leenjii waraanaatti leenjii ji'a takkaa kennee fi adda waraanaatti bobbaasaa ture. Ijoolleen hiyyeessaa bu'aa xixinnoon sobamanii adda waraanaatti bobbaafaman dhukaasa tokko osoo hin dhukaasin harki caalaan akka dhuman booji'amtoonni waraana Tigraay ibsaatii jiru. Seeraa fi qajeeltowwan addunyaan dhimma daa'immanii irratti qabdu cabsuun daa'imman adda waraanaatti kan duulchise Abiyyi Ahmad dhala hiyyeessaa waraana keessatti nyaatee fixaatii jira. Waraana kana keessatti ajajoonni dhalootaan Amaara ta'anii fi faannoon Amaaraa yeroo ijoolleen duubatti dheessitu itti dhukaasuun ajjeesaa akka turan booji'amtoonni ibsaatii jiru. Finxaalessummaan faannoo Amaaraa adda waraanaatti ilmaan Oromoof saboota biyyattiin godhaa jiru darara. ስሜ ታሪኩ ኩማ እባላለሁ። የመጣው ከወለታ ነው።
taarikuu kumaa jedhama kan dhufe hoolota irraa yeroo gara kana dhufu hojii biraa deemtu birriin isinii kafalama maatii keessanis ni gargaartu jedhanii nu fidan mooraa leenjii huursoo keessatti ji'a tokko leenjii adda waraanaatti bobbaafame yeroo waraanni jalqabu oromoota fuuldura hiriirsan ummatoota kibbaa jidduu amaarri ammoo duubaan hiriira yeroo namni dhiyeessu ammoo milishaa fi faannoon amaaraa maaliif dhiyeessitan jechuun nama ajjeesu ani fedhiin kiyya waraana bilisummaa oromootti dabalamuudha waraanni bilisummaa oromoo ummata oromoo fi biyyaaf qabsaa. Viidiyooleen booji'amtoota waraabame Oromiyaa miidiyaaf neetworkiif ergame akka mul'isutti ilmaan hiyyeessaa kan umriin isaanii waggaa 13 hamma 18 jidduu jiru baay'een isaanii kan Oromoo ta'an akkasumas sabaaf sablammoota ummatoota kibbaa ta'an adda waraanaa kana keessatti booji'amaniiti jiru. Wanti isaan himan ammoo waan nama gaddisiisu. Mee viidiyoolee kanneen keessaa murree isin dhageessifnaa hordofaa. ስሜ ሀብታም ጌጡ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩ maqaan kiyya Haftaamuu Geetuu jedhama. Dhaladhee kan guddadhe magaalaa Gondar umriin kiyya 16. እኔ ስሜን Maqaan kiyya Taklee Saamu'eel jedhama. Kan dhaladhee guddadhe Sidaamaa godina Baansaati. Juntaan biyya weerara jedhanii mooraa leenjii waraanaa Huursoo nu geessan. Achitti shaamballiina godhanii kutaa waraana 82ffaa wajjin aanaa marsaa ganda 31 jedhamu deema. Onkoloolessa tokko waraanni bana. Nuti fedhii waraanaa hin qabnu. Ijoollee gara maatii isaanii yeroo deeman maaliif deemtan jedhanii humni addaa fi milishaan Amaaraam ijoollee jaha harka duubatti deebisanii awwaalaa jennaan hin awwaalamne allaattiin haa nyaattu jedhe koloneel Ayyaalaw kan jedhamu nu dide. Faannoon ammoo Oromoo fi warri kibbaa du'anii biyya keenya ajeessaa jiru jechuun nu arrabsu. Ani nama 62 hidhannu guutuu wajjin qabadhee harka kenne. ልንዋጋ ፍላጎት አልነበረንም ፍላጎት Kun ammoo Kamaal Xilbeessoo jedhama. Shaashamannee qoratti dhalate. Umriin isaa 15. Baale Sinaanatti qabamee mooraa leenjii waraanaa seene. Barataa kutaa 4 loltuu Abiyyi Ahmad. Amma harka humna ittisa Tigraay jira. Ilmi Oromoo gaafa Oromummaan isaa beekamu hidhannoo guutuun irraa hiikama. Kanaaf ammoo fakkeenyi Hussein Abdii kan miidiyaan naannoo Amaaraa gootummaa isaa faarsee dookumantarii irratti hojjeteedha. Hussein Abdiin ilma Oromoo Wallootiin humna waraanaa Amaaraa wajjin waraanatti duulee gootummaa guddaa dirree waraanaatti argisiise. Gootummaa isaatiin aktara fiilmii Hooliwud Shawaazin Garittiin fakkeeffamee kan jajamee fi moggaasni maqaa Shawaan Gizaaw jedhamuun kan kennameefidha. ጀግንነት፣ ቆራጥነት፣ መስዋዕትነት ለሀገር ዘብ የመቆምን ወኔ በተላበሰው ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር ከታዋቂው የሆሊውድ አክተር ሸዋዚንገር በመነሳት ሸዋን ግዛው የሚል ስያሜ ብዙዎቻችን እንደሰጠነው ይታወቃል። ህዝብ ሲያነሳ የነበረ ፎቶ ነበረ እና እኔ ሲያነሳ አላየንም። ጠላትን ለማባረር ጠላት ጋራ ለመተናነቅ ነው ሐሳባችን በዛት ነበረው ማለት ነው። ጋፋ ኦሮሞማይ ሳቤ ከነማም ሸኔ ጭደኒም ሂደኖ እራ ሂከኒም ትጥቅ እንዳይሰጠን ኦነግ ሸኔ ነው የምንባለው። ኦነግ ሸኔና የኦሮሞን ብሔረሰብ ህዝብ ለይቶ የማይችል ክልል ውስጥ ተቀምጠናለን። ኦሮሞኛ ከተናገርክ ኦነግ ሸኔ ልትባል ትችላለህ። ኩን ደራራ ኢልማን ኦሮሞ እረጋሃ ጅሩዳም ኦሮሞን ወራና ኢሰን ኢላላኔፍ ዱሉ ሂንቀቡም ዱለ ዮ በርባደን በየከሰኒፍ ዱላም በየከሰኒፍ ዱአ ጀቾን ቦጂ አምቶን ሆምነ እትሰ ትግራይ harka jiran ebso irratti argamuun dargaggoon Oromoo lola eenyummaa sabummaa balleessuuf duulamaa jiru irraa of qusachuun mooraa qabsoo Oromoo gabbisuuf waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu qaba jechuun qaamonni garaagaraa gorsa kennuu irratti argamuun waraanni bilisummaa Oromoo kan walabummaa Oromiyaatiif mootummaa Itoophiyaa bulchaa jira jechuun dubbatu faana wal'aansoo hidhannoo taasisaa jiru ibsa baaseen dargaggoonni Oromoo deeggarsa bulchiinsa Abiyyi Ahmadiif faannoo naannoo Amaaraatiin adda waraanaatiin duula gochuu jechuun duguggaa sanyii faannoon Amaaraam Walloo keessatti ji'ootaan dura Oromoo irratti hojjete dagachuudha jechuun ibsaa keekkachiisaa qabu baasiitii jira. Ummanni Oromoo Walloos waraana lafa isaa irratti adeemsifamaa jiru akka carraatti itti fayyadamuun yeroon eenyummaa ofiitiif qabsaa'u amma jechuunis dhaameetii jira. Dargaggoota Oromiyaaf loluu barbaadaniifis balbalti banaadha jechuun yaamicha taasiseetii jira. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad kaabinoota olaanoo federaalaa fi pirezidaantota naannolee dabalatee kantiibaa magaalota lamaanii wajjin Bahar Daar irratti marii taa'ee mo'atamuu isaa amaneetii jira. Kanaaf ammoo ummanni birmachuu akka qabu yaamicha taasiseetii jira.
Garuu tibba darbe keessa yeroo Oromiyaa keessa imaluun waa'ee oomisha midhaanii Oromiyaa keessatti ilaalaa ture wanti inni dubbate kana booda qawween nu barbaachisu kan nu barbaachisu tiraktara jechuun ibsaati ture. Afaan san ibsee nammoo deebi'ee mo'atamaa jiraachuu isaa amanuun uummanni Itoophiyaa guutuun gara adda waraanaatti akka bobbaafamu dubbataati jira. Hooggansi Itoophiyaa hoogganaa jiru hooggana waan kaleessa dubbate dagatee waan biraa har'a dubbatudha. Hooggana haasaan isaa wal dhahuudha. Itoophiyaan dambalii waraanaatiin raafamaati jirti. Raafamni Itoophiyaa kun ammoo raafama siyaasaa fi waraana Yugoslavia bara 1990mootaan wal fakkeeffamee barreeffamaati jira. Ji'ootaas barruun Ethioslavia is loading jedhuun qaamolee garaagaraatiin barreeffamee maxxanfamaati jira. Haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu Yugoslaviyaatti fakkeeffamee ibsamaati jira. Abiy Ahmad ammoo Slobodan Milosevic gaanfa Afrikaa jedhamee dubbatamaati jira. Biyyi Itoophiyaan itti fakkeeffamte tun eessatti argamte? Bulchiinsa akkamii hordofte? Saboota meeqa irraa ijaaramte? Waraanni Yugoslaviyaa akkamitti ka'e? Slobodan Milosevic Abiy Ahmad itti fakkeeffame eenyu? Itoophiyaa fi Yugoslaviyaa, Kosovo fi Tigraay, Sloveeniyaa fi Oromiyaa, Slobodan Milosevic fi Abiy Ahmad maaltu wal fakkeessa? Jechi Ethioslavia jedhuun tibba kana irra deddeebiin maaliif miidiyaaleef qaamolee garaagaraatiin barreeffamam? Iccitiin isaa maaliin laaluuf jirra? Itoophiyaan Yugoslaviyaa keessaan Tigraay, Oromiyaan Benishaangul Gumuz, Kosovo keessaan Abiy Ahmad ammoo Slobodan Milosevic keessaan humna waraanaa Abiyyim humna waraanaa Milosevic keessaan ilaalla. Yugoslaviyaan kibba bahaa fi giddu galeessa Awurooppaatti biyya argamtu yoo taatu Itoophiyaan ammoo biyya baha Afrikaa yookaan gaanfa Afrikaa keessatti biyya argamtuudha. Yugoslaviyaan saboota jaaf godinoota addaa lama irraa Joseph Broz Titoon Sooshaalistii Federaalistii Rippaabilika Yugoslaviyaa jedhamuun kan hundooyte yoo ta'u Itoophiyaan biyyam bara 1991 adda dimokiraasawaa warraaqsa Itoophiyaatiin maqaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa jedhamuun hundooyte. Garuu achi duras jiraattus maqaa federeeshiniitiin osoo hin taane maqaa yuunitariitiin jirte. Yugoslaviyaan saboota Rippaabilikaaniin bulan kanneen akka Sarbiyaa, Sloveeniyaa, Boosniyaa fi Herzegoviniyaa, Krooshiyaa, Montenegroo, Masidooniyaa dabalatee godina Kosovo fi Vojvodinaan irraa ijaaramte. Itoophiyaan ammoo erga waraanni waliinii ganna 17 koloneel Mangistuu Hayilemaariyaam irratti qabsaa'ota gita sabaatiin adeemsifamee booda Oromoon, Amaaram, Somaaleem, Affaar, Tigreem, Gaambeellaam, Benishaangul Gumuz, ummatoota kibbaa fi Hararii irraa bifa federeeshiniitiin ijaaramte. Finxaalessummaan Sarbiyaam Sooshaalistii Federaalistii Rippaabilika Yugoslaviyaa yoo hubuun finxaalessummaan Amaaraa ammoo Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa gatii kafalchiisaati jira. Saboonni walitti dhufuun Yugoslaviyaa ijaaran Yugoslaviyaan haadha hunda keenyaatiin nu hundaaf walqixa jechuun yoo yaadan finxaaleeyyiin Sarbiyaa Yugoslaviyaa nu qofa ibsitiin nu qofatu aantummaa Yugoslaviyaa qaba jechuun ibsaati turan. Kana jechuun akkuma humni finxaalessummaa Amaaraa Itoophiyaa jechuun Amaara jechuudha. Yoo Amaarri hin jiraanne Itoophiyaan hin jirtu. Itoophiyaan calanqee yaadaaf eenyummaa Amaaraatti jedhanii yaadan san jechuudha. Ilaalcheen humna finxaalessa Sarbiyaa Yugoslaviyaa bara 1991 irraa jalqabee waraana waliinii keessatti yoo kuffisu ilaalchi finxaalessummaa Amaaraa bara 1990 yookaan achi duras ta'uu danda'a irraa jalqabuun hanga har'aatti Itoophiyaa waraana waliinii keessatti kuffiseetii jira. Kana jechuun osoo Itoophiyaan federeeshiniin hin ijaaraminii fi ergam humni
weeraraa Minilik saboota Itoophiyaa irratti waraana banee irraa jalqabeen biyyi gaanfa Afrikaatti argamtu Itoophiyaan nagaa argatte hin beektu. Mee amma waraana waliin Yugoslavia bara 1991 jalqabanii adeemsaa turanii fi waraana Itoophiyaa bulchiinsa feudalizimii yookaan Haile Sillaasee bulchiinsa sooshaalizimii yookaan Dargii dhiifnee waraana Yugoslavia bara 1998 hamma bara 1999 adeemsiftee fi Itoophiyaan bara 2019 irraa jalqabdee adeemsaa jirtu haa ilaallu. Kosovoon bulchiinsa sooshaalistii federaalistii Rippaabilika Yugoslavia jalatti biyya walabummaa qabdu turte. Akkuma naannoleen saglan federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa jalatti naannoo of danda'e bulchiinsa mataa isaanii qaban jechuudha. Seerri Joosef Broz Tiitoon Kosovoof mana maree poolisii baankii biyyaalessaa mataa ishee akkam hundeeffatuun kan hayyamuuf yoo ta'u kun Itoophiyaa fi naannolee Itoophiyaa irraa wanti adda taasisu baankii biyyaalessaa dhabuu isaanii qofa. Akkuma Yugoslavia keessatti bulchiinsi Kosovo miidiyaalee mataa isaanii qaban akkuma Yugoslavia keessatti bulchiinsi Kosovo miidiyaalee mataa isaanii kan afaan Albaaniyaan tamsaasu qabu naannoleen Itoophiyaan irraa ijaaramtes miidiyaalee mataa isaanii qabu. Oromiyaan OMN, ONN, OBN, BBS fi kanneen biraa yoo qabaattu Tigraay Dimtsi Wayyaanee, Tigraay Miidiyaa Hawaas, Tigraay Televiziyoonii dabalatee FM1 akkasumas naannoleen biroo dhaabbilee miidiyaa afaan isaaniitiin tamsaasu qabu. Bara 1980 keessa du'aan boqatu Joosef Broz Tiitoo hordofee Slobodan Milosevic gara aangoo yoo dhufu Abiyyi Ahmedis warraaqsa Itoophiyaa keessayyuu uummata Oromootiin taasifamaa ture hordofeen qabsoo ummataatiin aangootti dhufe. Slobodan Milosevic Saarbiyaan kan abbummaan Yugoslaaviyaa anaan mala jedhu keessaa kan bahe yoo ta'u Abiyyi Ahmed immoo saba Itoophiyaa keessatti cunqursaan siyaasaa diinagdee hawaasummaaf abbaan biyyummaa jaarraa tokko walakkaa oleef irra gahaa ture Oromoo keessaa bahe. Kun garaagarummaan hoogganaa Yugoslavia dhuma jaarraa 20ffaa fi hoogganaa Itoophiyaa jalqaba jaarraa 21ffaa jidduu jiruudha. Garuu federeeshinoota saboota irraa ijaaramanii fi waraana waliin hoogganuu isaaniitiin jaboo wal fakkaatu jedhamee irraa odeeffamaa jira. Milosevic akkuma aangootti dhufeen biyyoota lixaaf dhaabbilee addunyaatiin faarfamee michuu dhiyoo fi ijoo kibba bahaa fi giddu galeessa Awurooppaa jedhame. Abiyyi Ahmedis akkuma aangootti dhufeen hooggantoota miidiyaaleef dhaabbilee lixaatiin faarfamee badhaasa Noobeelii nagaa yoo badhaafamu michuu ijoo gaanfa Afrikaa jedhame keessaayyuu biyyoota lixaatiin jechuudha. Slobodan Milosevic paartii ganna 18 irraa jalqabeen tajaajilaa turee fi Yugoslaaviyaan ganna 30 jalatti bulaa turteen liigii kooministii Yugoslaavia yookaan League of Communists of Yugoslavia diigee paartii sooshaalistii Sarbiyaa jedhu yoo hundeessu Abiyyi Ahmed immoo paartii ganna 14 irraa jalqabeen tajaajile jedhuu fi Itoophiyaa ganna 28 oliif bulche adda dimokiraataa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa jechuun Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front diigee biltsiginnaa ijaare. Milosevic erga paartii diigee bulchiinsota ofiin bulchan kanneen akka Kosovo diiguuf tarkaanfii fudhachuu jalqabe. Abiyyi Ahmedis naannolee ofiin bulchan diigee Itoophiyaa naannolee irraa bilisa taate ijaaruu fi ilaalcha sabummaa balleessuuf Oromiyaaf Tigree irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabe. Isaan lachuu biyya ofiin bulchan keessatti mootummaan lama hin jiru jedhuun mootummoonni naannolee diigamuu qabu ilaalcha jedhuun qabatanii uummata bulchan irratti waraana labsanii. Milosevic mirgi ofiin bulchuun manni maree baankii fi miidiyaaleen bulchiinsa Kosovo hin barbaachisu jechuun gara diiguutti yoo seenu Kosovoon kan barootaaf bilisummaaf walabummaa dhandhamaa turte ni fincilte. Abiyyi Ahmed ammoo TPLF olaantummaa seeraa bitamuu diddem ce'umsa gufachiisaa jirti filannoo seeraan ala adeemsistem jechuun baajatam seeftineetii nyaata daa'immanii bu'uuraalee barnootaa dabalateem tajaajilaawwan garaagaraa oggoreem Oromiyaa lixaaf kibbaam bulchiinsa waraanaa jala galcheem tajaajila bilbilaa fi intarneetaa irraa mureem.
Dhiibbaan Milosevic Kosovo irratti taasisuun hammaannaan Kosovoon biyya of dandeetti ijaaruudhaaf fulbaana bara 1991 referendamii biyya of dandeetti deeggaruu yoo adeemsiftu Tigraay filannoo Itoophiyaa marsaa jaaffaa sadarkaa naannootti fulbaana 9 bara 2020 geggeessite. Filannoo sadarkaa naannootti Tigraay adeemsifte namni miiliyoona 2 ol kan irratti hirmaate yoo ta'u fottoquu Kosovo deeggaruun sagalee kan kennan kuma dhibbootaan kanneen lakkaa'amanidha. Slobodan Milosevic waraana hamaan akka isaan rukutum miidiyaalee isaatiif Kosovotaaf ergaa yoo dabarsu Abiy Ahmed filannoon Tigraay mana caraqaati jechuun miidiyaa isaatiin ibseetii ture. Wal fakkeenya dinqisiisaadha. Hoogganaan Yugoslaaviyaa miidiyaalee bulchiinsa Kosovo wayita cufuun hoogganaan Itoophiyaa miidiyaalee bulchiinsa Tigraay kanneen akka Dimtsi Wayyaanee Tigraay TV'f kanneen biroo akkasumas miidiyaalee Oromoo kanneen akka ONN'f kanneen biroo cufee biyya ari'e. Kosovoonni sirna bulchiinsa Yugoslaaviyaa keessaa baane jechuun yoo beeksisan Tigroonni sirna bulchiinsa biltsiginnaa keessa jiran bara 2000 keessa baane jechuun labsuu eegalanii. Fakkeenyaaf afyaa'ii mana maree federeeshinii Itoophiyaa adde Keeriyaa Ibraahim fudhachuun ni danda'ama. Kanneen miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa ta'anis hedduun isaanii keessa bahanii. Imalli wal dura dhaabbachuu bulchiinsa Yugoslaaviyaa fi Kosovo biltsiginnaaf Tigraay itti fufe. Haalli kun kan dallansiise hoogganaa Yugoslaaviyaa Slobodan Milosevic hooggantoota olaanoo Kosovo irratti ajaja hidhaa yoo baasu Abiy Ahmedis ajaja hidhaa hooggantoota TPLF irratti baase. Kun kan haasayaa jirru waan bara 1990 keessa biyya har'a caccabde Yugoslaaviyaa keessatti ta'ee fi waan bara 2020 as biyya gaanfa Afrikaatti argamtu Itoophiyaa keessatti ta'aa jirudha. Hojjettoota Kosovo hunda waajjira mootummaa keessa ari'uu pirezidaantii Yugoslaaviyaa Milosevic hordofee Kosovoonni poolisoota idilee qaban hunda garam waraana bilisummaa Kosovo jedhutti guddisanii. TPLFs bulchiinsa Abiy Ahmed waliin wal dhabuu hordofee poolisiin milishaaf humna addaa naannolee garam humna ittisa Tigraayitti guddise. Itti fufuun Slobodan Milosevic Kosovoonni waajjiraalee mootummaa fi humna waraanaa Kosovo keessatti argamu haleelan jechuun yoo himatu Abiy Ahmedis TPLF raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa haleelan jechuun himate. Akkuma Abiy Ahmed humna waraanaa Tigraay shororkeessitoota jedhee farraje Slobodan Milosevic waraana bilisummaa Kosovo shororkeessaa jedhee farraje. Heeraaf seera naannichaa diige. Slobodan Milosevic naannoo Sarbiyaa waraana bilisummaa Kosovotiin haleelamte akkuma jedhe Abiy Ahmed baatii sadaasaa bara 2020 keessa naannoon Amaaraa karaa Daanshaatiin humna ittisa Tigraayin haleelamte jechuun naannoon Amaaraa lola kanatti akka hirmaatu taasise. Slobodan Milosevic raayyaa ittisa biyyaa gara Kosovo yoo duulchisu milishaa fi poolisii bulchiinsa mootummaa Sarbiyaas duulchiseetii ture. Abiy Ahmed raayyaa ittisa biyyaa humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa milishaa faannoo Amaaraa akkasumas raayyaa ittisa Eertiraa Tigraayitti duulchise. Dhuma jaarraa 20ffaa kibba bahaa fi giddu galeessa Awurooppaatti kan argamtu Yugoslaaviyaa irratti waraanni duumessaa'e raayyaa ittisa biyyaa Sooshaalistii Federaalistii Rippaabilika Yugoslaaviyaa poolisii milishaa Sarbiyaa kan Slobodan Milosevicin hoogganamu gartokkoon waraanni bilisummaa Kosovo ammoo gartokkoon dhiiga walii dhangalaasuu yoo jalqaba jaarraa 21ffaa biyya gaanfa Afrikaatti argamtu Itoophiyaa keessatti ammoo humnoonni Abiy Ahmediin hoogganaman raayyaa ittisa biyyaa milishaa Amaaraa humna addaa Amaaraa faannoom raayyaan ittisa Eertiraa gara tokkoon goruun humna ittisa Tigraay irratti waraana labse. Dhumaatiin beelliin gudeeddiin saamichiin buqqaatiin Kosovo keessatti humna waraanaa Milosevicin raawwatame Tigraay keessatti ajaja Abiy Ahmed Aliitiin raawwatame. Akkuma har'a waraanni waliinii Itoophiyaa ajandaa addunyaa ta'e waraanni waliinii Yugoslaaviyaas ajandaa miidiyaalee addunyaa qofa osoo hin taane Ameerikaan, UK, gamtaa Awurooppaa, mana maree nageenyaa addunyaa gamtaa mootummootaa neetoof dhaabbileen biroo waa'ee waraana sanii ajandaa taasifachuun mari'ataati turani. Akkuma har'a Tigraay gara gaarreen Tigraay fi
gammoojjii Timbeen dheessee of ijaaree deebi'ee waraanni bilisummaa Kosovoos gara gaarreen kaaba Kosovootti baqachuun of ijaaree deebi'ee akkuma Abiyyi Ahmad magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee to'adhe jedhee labsee Milosevichis magaalaa guddoo Kosovo Pristina to'adhe jechuun labsee akkuma magaalaa Maqalee keessatti sochiin ukkuraa buufame Pristina keessattis oggurri sochii yeroo buufame magaalaa Maqalee keessatti gaazexeessitoota dabalatee lammiilee nagaa hedduun akkuma isnaayipariin funaannamaa turan Pristina keessattis namoonni baay'een sa'aatii malee deemtan jedhamuun dhalli namaa ajjeefamaatii ture kan haasa'aa jirru waraana Itoophiyaa bara 2019 irraa jalqabdee keessummeessaa jirtuu fi waraana Yugoslaaviyaan bara 1991 irraa jalqabdee keessummeessaa turteedha wal fakkeenya isaaniitiin daandii Yugoslaaviyaan irra imaltee Itoophiyaan irra imalaa jiraachuu isiitiin akkuma har'am dhiibbaan dippiloomaasii Itoophiyaa qormaate kana Yugoslaaviyaas qormaate waamichi humni waraanaa Yugoslaaviyaa bulchiinsa Kosovo keessaa akka bahuun deeggarsi namoomaa uummata akka dhaqamuun dhukaasa dhaabuun marii biyyaalessaa adeemsuu jedhuun Ameerikaa dabalatee UN fi hamma neetootti taasifamaatii ture. Akkuma Abiyyi Ahmad waamicha kanaaf shororkeessitoota wajjin jaarsummaa hin teennoon duula olaantummaa seeraa irra jirra dhimma keessoo biyya koo keessa hin seeninaa. Birmadummaa Itoophiyaa hin sarbinaa jedhee Esloo boodan Milosevichis shororkeessitoota wajjin hin mari'annoon duula olaantummaa seeraa irra jirra jechuun yaamicha addunyaa dide. Akkuma har'am bulchiinsi Abiyyi Ahmad irra qoqqobbii keette kana Ameerikaan bulchiinsa Esloo boodan Milosevich irra qoqqobbii keette garuu jijjiiramni hin argamne. Akkuma dhumaatiin Aksuumuu fi dhumaatiin Maayikaadiraa jedhamee waamamu kun uumameen dhumaatiin raakaak yookaan raakaak masaakirii jedhamu Kosovo keessatti raawwatame ajjechaan garagaraa bifa garagaraatiin raawwatamaatii ture addunyaan yakka waraanaa bulchiinsa Milosevichiif raawwatamu dhaabuuf warwaata itti fufte akkuma har'a bulchiinsi Abiyyi Ahmaditti warwaataa jirtu kana jechuudha garuu hin taane dhumaatii ummata nagayaa umura itti godhuuf biyyoota 30 irraa kan ijaarame neetoon Operation Alliance of Force jechuun humna waraanaa Milosevich Kosovo keessaa baasuuf duule neetoon gara Kosovo kan duule humna qilleensaa lafaa fi galaanaan yoo ta'u irra guddaa kan fayyadame humna qilleensaati jeettiin waraanaa 1000 Jarmaniif Xaaliyaanii irraa ka'uun Haleellaan 38 guyyaa 78 keessatti bu'uuraalee diinagdeef siyaasaa bulchiinsa Milosevich warshaalee gurguddaa bakkeewwan murteessoo mootummaa isaa barbadeessuu eegale Yugoslaaviyaan waraanaan diigamte dhaadannoon Milosevich qabbanaa'aa dhufe humni waraana isaa jaalatee osoo hin taane dirqamaan Kosovo keessa neetoon tumamee bahe dhuma irratti erga namni dhume biyyi bittinnooyte qabeenyi barbadaa'ee boodam mariin biyyaalessaa akka taa'amuuf dirqamte Yugoslaaviyaan guddittiin caccabdee qercamte hireen Esloo boodan Milosevich mana murtii idil addunyaatti yakka waraanaatiin himatamuu taate mana hidhaa keessatti du'e neetoon Yugoslaaviyaa seenee Itoophiyaa akka hin seenne wanti isa dhoowwu hin jiru bulchiinsi Abiyyi Ahmad waraana Itoophiyaa keessatti adeemsaa jiru dhaabee marii biyyaalessaa qaamota hunda hirmaachise yoo hin taa'in dhumti isaa hiree Milosevich akka ta'uu danda'u raagni siyaasaa irratti kennamaatii jira. Waraanni kun dhaabbatee hidhamtoonni siyaasaa hidhaa jiran hiikamanii mariin biyyaalessaa qaama hunda hirmaachise yoo hin taa'amin Ethiopia is loading barreeffamni jedhu Ethiopia muudachuuf deema xumurree jirra ansaraay sabaa ture gama ogummaa kaameraa fi production bareedaan mil'ooti banaa kan san biraan kahaa ture Abdii Jamaaliin torban qophii biraatii walitti deebinaa hamma torbaanitti nama torbaanii nu haa taasisu.